Ashamaa fuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyam ibsa guyyaa irraan kana mootummaan Itoophiyaadhaa baasee gurra simbuusuudhaaf as jirra. Ibsa kana duram garuu tarkaanfii garaagaraa kan gooticha waraana bilisummaa Oromoo fudhachaa jiru. Gurra simbuufne gama ibsa mootummaan irraan kana baasee isin dabarsinaa ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u isin jenna. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii keessa deebii hin qabne diina irratti fudhataa turuu fi ammas daran cimsee itti fufee jiraachuun dhagahameetiin jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii ciccimoo torbee kana diina irratti fudhataa jiruun mooraa diinaa baay'ee barbadeessuudhaan magaalotaa fi gandoota baay'ee to'annoo isaa jala galchee jiraachuun beekameetiin jira. Gootichi injifannoo galmeessaa jiru kanaanis Oromiyaa lixaa daandileen Gidaamii fi Najjoom wal qunnamsiisu. Karaan Gimbii fi Dambidolloo akkasuma ammoo Naqamtee, Bahardaar, Gidaamii fi Asoosaa walitti fidu. Guutumatti yeroo ammaan kanaa humna finiintuu gooticha bilisummaa Oromootiin to'atame bubuutuun milishaatii fi raayyaan ittisa biyyaa akka sochii tokkollee irra hin taasifne ugguree jiraachuu beeksiseetiin jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Asaabii bakka Haroojii jedhamtuttis gootichi bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen kaambii diinaa kan achi jiru tokko guutumatti barbadeessuudhaan injifannoo guddaa galmeesseetiin jira. Akkasuma Wallagga Bahaa magaalaa Kalaraa jedhamtuttis tarkaanfii diina irratti fudhateen magaalattii guutumatti to'annoo isaa jala galchee jiraachuu beeksiseetiin jira. Gama biraatiin godinaalee Booranaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuu beeksiseetiin jira. Godinaalee Gujii keessattis tarkaanfii wal fakkaataa fudhateen humna diinaa kan raayyaa ittisa biyyaa jedhamuun of yaamu kan naannawa sana jiran dhukkee godheem meeshaalee waraanaa baay'ees booji'ee jiraachuun magaalotaa fi gandoota diinarraa walaba baase keessatti ummata isaa waliin marii barbaachisaa ta'e taasisaa jiraachuun beekameetiin jira. Amma immoo sirna ummata waliin haasaatu jira. Sirni simannaa raawwatee sirna ummata waliin haasaa godhamaa jira. Kan namatti tolu ammam kabajaa fi jaalalli ummanni yeroo waboo isaa simatu qabu fi ummanni keenya ukkaamsaa sirna kanaatiin kan of jibbee jiru ta'uun yeroo waboo isaatiin wal argutti fuulli isaanii ifee hamileen isaanii ho'aa ta'uu fuula isaanii keessa ilaallee mirkaneeffachuu dandeenyeetiin jirra. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma gama ibsa mootummaan tarkaanfii TPLF irratti fudhataa jiruun muddamee baasetti isin dabarsinaa ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jennam. Hagaraawwi xirriin guyyaa irraan kanam waajjira muummicha ministeeraa irraa gabbee maal fakkaata kan jedhum akkatti aanu kanatti kan BBC Afaan Oromoo gabbaasim gurra simbuufnam ammas turtiin keessan akkan waliin ta'um kabajaadhaan isin gaafannam. Raayyaan ittisa biyyaa fi humni addaa naannolee TPLF irratti tarkaanfii jabaa fi keessa deebii hin qabne akka fudhatan kallattiin kennamuun waajjirri ministeera muummee himeetiis jira. Ibsi waajjiricha irraa kenname TPLF Itoophiyaa diiguudhaaf humnoota biyya keessaa fi alaa wajjin hojjechaa turuu himuudhaan humna shoror keessaa jedhan kana irratti tarkaanfii cimaa fudhatamu akka qabu waamicha dabarseetis jira. Haleellaan TPLF bane kun ummata biyyattii hundarratti akka ta'e hubatame ummanni waraana TPLF irratti gaggeeffamutti makamuu fi deeggaruu akka qabus ibsi waajjira muummicha ministeeraa irraa bahe kun ni addeessa. Lammiileen Itoophiyaa umriin keessan eeyyamu raayyaa ittisa biyyattiitti makamuudhaan kanaan ammoo waan dandeessaniin raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbadha kan jedhu ibsi kun mootummaan erga gartokkeen dhukaasa dhaabuu labsee yeroo jalqabaaf dhukaasatti deebi'uu isaa mirkaneesseetis jira. Kanaan dura ummanni keenya kallattii afraniin bahuudhaan TPLF fuula seenaa irraa haquuf kutannoo isaa agarsiiseetis jira jedha ibsiisaa kun. Ummanni keenya kutannoo isaan akka itti fufuuf homaa shakkii akka hin qabnes ni dubbata. Haya badabo humni ittisa biyyaa, humni addaa fi milishaan naannolee humna shoror keessaa TPLF irratti irree keessaan jabaa fi tarkaanfii keessa deebii hin qabne akka itti agarsiiftan kallattiin isiniif kaa'ameetis jira jedhee ibsi waajjira muummicha ministeeraa irraa ammaan kana battak jechuudhaan gabbee kuni. Waraanni mootummaa federaalaa fi humnoonni TPLF gidduu gaggeeffamaa jiru ji'oota 9 lakkoofsisuudhaan lubbuu kumootaan balleessee qabeenya biyyattii biliyoonaan tilmaamamus barbadeesseetis jira jedha. Haya badabo dhiyeenya mootummaan qonnaan bultoonni waqtii gannaa lamaaf tasgabbii dhabuun yoo hin oomishin hafan rakkoo hamaaf saaxilamu jennee dhukaasa dhaabne kan jedhe ibsi waajjira muummicha ministeera irraa bahe kun kanaanis lafa naannoo Tigraay oomishuuf oolu keessaa parsantii 70 qotameeras jedhe ibsi isaa kuni. Ji'a tokko keessatti parsantii 70 qotee jira. Akkamitti kanatti nu sobu uummanni kun maal jechuudha amma kun maal jechuudha mootummaan Itoophiyaa kun akkanumatti baqa
waanuma antiyaanii keessa seseeneetuma uummata kana jejjeeqaatiin hin jira. Sanyii filatamaa fi xaa'oo bitee mootummaan akka qopheessaa ni hima ibsiisaa kuni. Ayabadabo mootummaan Itoophiyaa humnoonni TPLF garuu naannolee ollaa akka Affaarii fi Amaaraa irratti haleellaa taasisanis itti fufaniiru jechuudhaan ni komata. Ibsa waajiricharraa bahe kanaan TPLF diina biyya keessaa fi alaa waliin ta'uudhaan Itoophiyaa diiguuf hojjechaatis ture jedha. Haa ta'u malee diinonni biyya alaaf keessaa TPLF waliin hojjetan eenyufaa akka ta'an waan ibse hin qabu. Maqaa gargaarsaan galanii kanneen TPLF deeggaran harka qabaman akka jiran ibseetis jira jedhama. Haa badabo tibbana dhaabbileen gargaarsaa lama yeroodhaaf sochii Itoophiyaa keessatti godhan akka dhaaban taasifamaniitis jiru jedhama. Haa badabo dabalataan hawaasni idil addunyaa dhugaa lafa irra jiru dhiisee gurra isaa iyya qaama balleessaa hojjetu TPLFiif kenne jechuudhaanis ni komata. Biyyoonni alaa akka Ameerikaa fi dhaabbileen namoomaa hedduun akka qaamolee lama gidduutti dhukaasni dhaabbatee mariin furamuun waamicha gochaatis turan jedhama. Adoolessa 5 bara 2021 haleellaa Affaaritti lammiilee nagaa irratti raawwateen ijoollee dabalatee namoonni 200 ol ajjeefamaniitis jiru jedhama. Mootummaan humnoonni TPLF baqattoota irratti haleellaa banuun akka ajjeesanis ni hima. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa garuu humnoota mootummaa waraana irratti bananii duubatti deebi'antu tarkaanficha fudhate jechuudhaan Tiwiitarii isaa irratti barreessee jiraachuun kan yaadatamudha. Haleellaa kana UNICEF akkaan balaaleffateetis jira. Dhukaasni gama lamaanii akka dhaabbatuuf mariin akka hiikamus gaafateetis jira. Ibsa bahee kana irratti humnoonni TPLF konkolaattonni dhiyeessi namoomaa qabatanii imalaa turan akka Tigraay hin galle danquu yakka gudeeddii haadholii fi shamarran irratti raawwachuun ijoollee waraanaaf filuu fi bobbaasuudhaan yakka gurguddaa hojjechaa turanis jedha ibsi kuni. Gama biraatiin waraana ji'ootaaf Tigraay keessatti gaggeeffamaa tureen humnoonni mootummaa yakka gudeeddii fi ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwataa turan himatamaa turuun kan yaadatamudha. Abbaan alangaa waliigalaa loltoota yakkichaan shakkee qorataa akka jiruu fi warreen shakkaman irrattis himata akka banee jiru dubbatee turuun ni yaadatama. Haa ta'u garuu amma ammaatti shakkamtoota gudeeddii naannoo Tigraay keessatti haala saniin raawwatan irratti inni fudhate hanga ammaatti wanne mul'ate hin jiru. Humnoonni TPLF erga Maqalee fi naannoo Tigraay irra caalaa deebisanii qabatanii bakkeewwan yeroo waraanaa booda naannoo Amaaraan na jalaa fudhataman jedhu deebisiisuu waraanatti akka jiru ni himama. Naannoon Amaaraa garuu bakkeewwan akka Walqaayit, Raayyaa, Allamaaxaa bara bulchiinsa TPLF humnaan narraa fudhataman malee qabiyyee kiyya jechuudhaan laficha deebifachuudhaaf akka waraanatti jirus ni himama. TPLF dhukaasa dhaabuuf haaldureewwan hedduu lafa godhus mootummaan federaalaa akka hin fudhanne himeetis jira. Kanaan gam uummanni biyyattiidhaa gaagama guddaa keessa bu'uudhaan yeroo ammaan kanaa biyyattiin guutuun akka baaduutti raafamaa jiraachuun ni mul'ata. Waraanni kun garamitti akka deemaa jiru wanni beekamillee jiraachuu baatu. Erga humni mootummaadhaan Maqalee gallakkisee baqateen booda lolli osoo addaan hin dhaabatin ji'a tokko oliif kan walitti dhaabatee itti fufee yommuu ta'u lola kanarrattis nama 17,500 ol gama mootummaati kan dhuman yommuu ta'u nama 11,000 ol ammoo madoo ta'uudhaan hojiidhaan ala tahaniitis jiru. Haa ta'u malee ammaan kana waraana dachaanii jechuudhaan mootummaan kun ilmaan hiyyeessaa walitti qabee ammallee garasitti ergee akka ficcisiisuudhaaf deemutu mul'ata. Biyyattii keenya keessatti deemaa jirtu kun yaaddoo guddaa biyya keenyaa qofa osoo hin tahin yaaddoo guddaa addunyaattis akka ta'e himamaatiin jira. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya biyyi keenya haala kanaan balaa hamaa keessa buutee jiraachuu qofa osoo hin ta'in yeroo ammaan kanaa biyya keenya keessatti beelti bakkoota garagaraatti mudachuudhaan namoonni baay'een beelaaf saaxilamanii irra baay'een ammas akka dhumaa jirantu mul'ataatiin jira. Daa'imman baay'een yeroo ammaan kana beelaaf kan saaxilaman yommuu ta'u nyaata hatattamaa akka isaan barbaachisus gabaasoliin garagaraa gabaasaatis jiru. Haa ta'u malee mootummaan kana ilaalcha keessa osoo hin galchin yeroo ammaan kana muddamsuu hamaa keessa seenuudhaan ummataan bahaadhaan raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbadhaadha jechuudhaan waraana haaraatti labsee jiraachuun beekameetis jira. Garuu biyyi keenya garamitti akka deemtu hamma ammaatti wanni beekame hin jiru. Imiyyeen akka waan daaraa ta'uudhaaf kararratti hurgufataatiin jirtuuti fakkaatti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya irraan kanaa kana fakkaata amma qophii biraa qabannee walitti dachaanutti nagaatti nuuf turaasiniin jennaan.